ajaiba adu kabbane fate ifirade muwaya anka swansini lala yosilale nabaya akajaiba mediko gataime ija kesa silala akajaiba mediko gataime ija kesa silala akajaiba amma yonat anjiru togotu tamara sinnamide sinnamoe anjalatembe ku kambira jiru ko baati waldeena rakonna mina takuma wayya bareedana kottu dakiikan kee kunaduma jiru ko baati waldeena rakonna mina takuma wayya bareedana kottu dakiikan kee kunaduma हेलो kun bilbila raajiti miti eeyyee bilbila raajiiti maal si gargaaru akkasini naaf kadhattanan barbaada maal taate si dhukkubaa nannukkubu dhugaadha nannukkubu yeroo hundumaa halkan keessa sa'aatii sagal ergatee waan miillisa amma harbaa ulfaatu tokkotu mana koorra asiif achi utaalaa bula anaaf maatiin koo akka tiramnu anna raajii akkasin waaqayyoon naaf kadhattanan barbaada aduurree qabdaa iyyati hin qabano dhugaa waaqayyooti hin qabano egaa akka gootu firoota kee yookaan immoo naannoo irraa aduurree barbaadiiti bitadhu yookaan immoo aduurree ergifadhu inni manarra fiigu sun hantuuta waan ta'eef hantuutatu si rakkisaa jira kanaafu aduurree isaaf immoo aduurreedha malee kadhatan barbaachisu Anam pekadu adi sagaya adi alala kesi kotu yodande isnanga bede kesado adi kesi shilingi timbafne arsaf korbe sankanne paye makayuti yadecha arme doromiya ke chatiyon alatiyon amma yonat anjiru togotu tamara sinnamide sinnamoe anjalatembe ku kambira jiru ko baati waldeena rakonna mina takuma wayya bareedana kottu dakiikan kee kunaduma jiru ko baati waldeena rakonna mina takuma wayya bareedana kottu dakiikan kee kunaduma nagoda please nagoda profile ke brade mati subscribe nagoda profile ke brade mati subscribe nagoda follow nagoda gamadan ismi sironi bagati gesan bagati ana jireenya koo keessa wanti na gaddisiisu baay'eesaa jechuudha isa gaafa bokkaan roobu namoota gaggabaabotti mataattis roobee lafattis roobee inni lafa ol ka'us mataa irratti gad roobutu baay'ee na gaddisiisa Mabullesita ankoti jabutera ke bullesine mana desita
nyaachuu jira. Lakkii deemaadhaa nyaadhu malee. Yoom fuulaa fi rifeensa keetiin raafiitiin deemaa fi dhalaa mana kana bitamu nyaadhan. Taa'u jirta. Lakkii dhaabbachuutti hin jira. Dullatti har'a yaa'ina raafeet ammoo. Maaf teessa keessummaa jettu waan fidduu haate. Mana ni beekaa hoggaa ulaarra gee boorsaa irraa fuunii olleena kana caalaa akkam ta'e naan jettu. Lakkii namni firaa fi jabeessu jireenyaa fi qabeenya isaa keessa barahaa guutaami kanumaafiin bakkuma inni makiinaa itti buusanitti itti dhaqii gammachiisi jechuu kootii bara abbaa bahar. Isa dhugaa keetiin hin deema tolee ayyee. Maali gaa? Abbaan bahar na ajajame har'a. Haadha manaa ofiitiif ajajamuun haadha manaa sodaachuu yookaan isiin tuffatamuu osoo hin ta'in inumaa kabajaadhaaf. Si jaaladha abbaa bahar. Subhaanallah jechuun hanga kana dullatti ama 70 dubra ama 19 deebise. Watullee sitti garaan koo warras banaa jira ulaan koo deebituus keessuma onneen koo. Wanana madin kubaye lamma kamitti sitta dhaye disi murtii nama machaye.